Raayyaan ittisaa ergama sirriitti hubatee fi walabatee ijaaruun danda'ameera jedhan Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa. Ashamaa harka fuune kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya qabannee dhufneetiin jirra. Hanga xumuraattiin waliin akka turtan isin affeerra. Raayyaan ittisaa ergama sirriitti hubatee fi walabatee ijaaruuf danda'ameera jedhan Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa. Raayyaa ittisaa cimaa ergama sirriitti hubatee fi walabatee ijaaruun danda'ameera kan jedhan ajajaan olaanaa humna qilleensaa Itoophiyaa Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaati. Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa raawwii ergama dhaabbatichaa fi kallattiiwwan hojii fuulduraatti qondaaltota kutaalee garaagaraa humna qilleensaa Itoophiyaa waliin mari'ataniiru. Miseensonni raayyichaa siyaasaa fi amantaa irraa walaba ta'uu mirkanaa'uun kaayyoo dhaabbataatiif sirna hubachuu fi miira jaalalaa biyyattii akka ta'u ibsaniiru. Kutaalee dhaabbatichaa hundatti raawwiin ergama bu'aa qabeessi galmaa'aa jiraachuu ibsuun hoggansarraa eegalee tokkummaan keessoo waliigalaatti bu'uureffamee jiraachuun raawwichaaf gumaacha ol'aanaa akka taasise dubbataniiru. Raawwii gaggaarii itti fufsiisuuf hanqinoota jiran irratti xiyyeeffatanii hojjechuun imala jijjiiramaa dhaabbatichaaf akka tattaafatan hoggantoonni ibsu ragaan raayyaa ittisa biyyaarraa argame ni mul'isa. Ministeerri nageenyaa mana maree waliigala dhimmoota Islaamaa waliin tumsaan akka hojjetu hime. Ministeerri nageenyaa mana maree waliigala dhimmoota Islaamaa waliin tumsaan hojjechuu cimsee akka itti fufu beeksiseera. Ministeerri nageenyaa Dr. Muhammad Idris akka jedhanitti miseensonni koree hojii raawwachiiftuu mana marichaa waliin mari'ataniiru. Manni marichaas filannoo majlisaa yeroo dhufu gaggeeffamu irratti mootummaan deeggarsa akka taasisu gaafate. Kanarratti Dr. Muhammad Itoophiyaan biyya aadaa fi duudhaa rakkoo furuuf dandeessisan hedduu qabdu, lammiileen ishee sababa rakkoo nageenyaan balaaf saaxilamuu hin qaban jedhaniiru. Kana keessatti gaheen dhaabbilee amantii ol'aanaa ta'uu himanii kanaaf cimanii nageenya irratti hojjechuu akka qaban dubbatan. Waldhabdee fi walitti bu'iinsa uummata Sumaalee fi Affaar gidduutti yeroo dheeraaf ture furuuf hojii gaarii manni maree dhimmoota Islaamaa Itoophiyaa hojjeteef Dr. Muhammad galateeffataniiru. Dabalataan hojii pirezidaantiin mana maree waliigalaa dhimmoota Islaamaa Itoophiyaa Sheekh Haaji Ibraahim Tufaa maqaa Itoophiyaa waltajjii idil-addunyaatti ol kaasuuf hojjechaa jiran ministeerichi dinqisiifateera. Mana marichaa hojii nageenyaa fi misoomaa hunda galeessa hojjechaa jiru cimsee akka itti fufus gaafate. Pirezidaantiin mana maree waliigala dhimmoota Islaamaa Itoophiyaa Sheekh Haaji Ibraahim Tufaa gama isaaniitiin tokkummaa musliimaa fi nageenya biyyaa cimsuuf manni marichaa hojii adda addaa hojjechaa jiraachuu himaniiru. Itoophiyaan foon beeyladoota affeelaman Chaayinaatti erguuf jedhame. Itoophiyaan foon affeelame kanaa gara gabaa Chaayinaatti qopheessuuf akka jettu himaniiru. Daayirektarri itti aanaa Inistituutii Misooma Beelladaa Itoophiyaa Dr. Saahiluu Muluu foon kanneenis foon hoolaa, foon horii, kan re'ee fi gaalaa ta'uu himaniiru. Gabaa foon affeelame kana ammatti gabaa Chaayinaa ta'us gabaa birooteefis dhiyeessuuf qophaa'aa jiraachuu dubbatanii akka aanga'aan kun jedhanitti mootummaan Chaayinaa fi aanga'oota biyyattii dhimmi ilaallatu irratti hayyamni foon affeelamee fi hambaawwan foonii kanas biyyattii galchuuf ergamuu dubbataniiru. Dhaabbileen oomisha foonii qopheessan maashina foon affeeluu fi kanaanis biyyattii galchuun hiree kanatti fayyadamuuf qophaa'uu akka qaban himaniiru. Balaan xiyyaara Kaazakistaanitti mudateen lubbuun namoota hedduu bahuun himame. Balaa xiyyaaraa namoota 67 fe'ee Kaazakistaan irraa gara Raashiyaa imalaa ture mudateen namoonni hedduun du'uun gabaafameera. Ministeerri balaa tasaa biyyattii hanga ammaatti yoo xiqqaate namoonni 25 baraaramuu ibse. Xiyyaarri kun daandii qilleensaa Azerbaajaan ta'ee kan qilleensa irratti ibidda erga uumamee booda naannawa magaalaa Aktaa'uu jedhamutti qubachuuf dirqame. Xiyyaarri lakkoofsi addaa isaa jeetuu 8243 ta'e kun magaalaa Azerbaajaan Baakuu irraa gara magaalaa Raashiyaa Giroozniitti imalaa tureera. Gabaasaaleen akka mul'isanitti xiyyaarri kun sababa duumessaa fi hurrii hamaatiin of duuba deebi'uuf dirqame jedhama. Xiyyaaricha keessa imaltoota 62 fi hojjettoota 5 dabalatee namoota 67tu ture jedhan. Imaltoonni hedduun lammiilee Azerbaajaan yoo ta'an, lammiilee Raashiyaa, Kaazakistaanii fi Kirgistaan illee keessatti argamu. Kanneen hanga ammaatti baraaraman 25 keessaa 22 gara hospitaalaatti geeffamaniiru. Qaamoleen nageenyaa 14 humnoota Asaadiif amanamoo ta'an ajjeefamuu Sooriyaan himte. Qondaaltonni finciltoota amma aangoo qabachuun Sooriyaan bulchaa jiran humnoonni Bashaar al-Asaadiif amanamoo ta'an haleellaa raawwataniin qaamolee nageenyaa 14 ajjeesuun 10 ammoo booji'uun himaniiru. Lolli naannawa magaalaa handaara Meeditiraaniyaa taate Toortaawus keessatti tureera, garuu namoonni kunneen osoo aanga'oota mootummaa Asaad to'achuuf deemanii haleellaan tasaa irratti raawwatamee dhuman.
Namoota to'atamuuf turan keessaa xiyyeeffannaa guddaa qondaala nageenya mootummaa Asaad kan maqaan isaa mana hidhaa suukanneessaa Saayidanaa jedhamu keessatti ka'ee himaniiru. Manni hidhaa kun dhiheenya magaalaa Damaasqootti argamam. Jaarmiyaan UK jiruu fi mirga namoomaa Sooriyaa irratti hojjetu Sooriyaan Observatory for Human jedhamu haleellaa daguudhaan raawwatameen hidhattoonni 3 biroonis ajjeefamuu ibseera. Gama biraan ammoo aanga'oonni Sooriyaa amma aangoo irra jiran magaalaa Homs keessatti daangaa yeroo labsu miidiyaan biyyattii gabaaseera. Kunis erga galma amantii warra Alaawitee jedhamanii irratti haleellaan raawwachuu viidiyoo mul'iseeti. Sohir akka jedhetti namoota taatee kanaan mufatanii hiriira mormii bahan keessaa 5 ajjeefamanii 5 madaa'uu dubbateera. Hiriirri mormii kun magaalaa guddoo dhaloota Bashir al-Assad kan taate Qardahaa keessatti akkasumas magaalota biroo kan akka Tartusii fi Laataakiyaa keessatti gaggeeffameera. Gosti Alaawitee saba xiqqaa Sooriyaa yoo ta'an maddi isaanii maatii Asaad kanaafuu aanga'oonni duraanii hedduun gosa kana keessaa ba'anidha. Haala kanaan maatiin Asaad waggoota 15 oliif Sooriyaa bulchaa turanis torban 2 dura haleellaa finciltoota HTS jedhaman cimsanii aangoo irraa kaafamanii booda gara Raashaatti baqateera. Raashaa fi Yukureen waraana dhaabuuf akka mari'atan Paappaasiin gaafatan. Paappaasiin waraanni Yukureenii fi Raashaa akka dhaabatuuf marii waamichaa taasisaniiru. Paappaas Firaansis akka jedhanitti waraana bara 2022 Ruusiyaan Yukureen weeraruudhaan eegale akka xumuramuuf Yukureenii fi Raashaan gidduutti mariin akka taasifamu gaafataniiru. Paappaasichi haasaa baranaa guyyaa ayyaana qillee irratti taasisaniin nagaa waaraa fi haqa qabeessa argamsiisuuf qaamoleen lamaan gidduutti mariidhaan balbala banuuf ija jabinnatu barbaachisaa jedhan. Akkasumas gaafiin durii amantaa kunis kan gaafatame haleellaa guddaa Raashaan guyyama sana anniisaa Yukureen irratti raawwatte hordofee yommuu ta'u Yukureen haleellichi yoo xiqqaate misaayilaa fi diroonii 184 hirmaachise jechuun ibsiteerti. Jalqaba kanatti Yukureen waamicha Paappaasichi Keev waraana kana dhaabuuf akka mari'attuu fi hamilee alaabaa adii ol kaasuuf dhiheesse cimsitee mormitee turte. Paappaasiin ganna 88 kun namoota 1000 lakkaa'aman addabaabaa'itti qulqulluu Phexrositti walitti qabamaniif haasaa taasisaniin Yukureen biyya waraanaan miidhamte keessaa fi isaan alatti sagalee meeshaa waraanaa haa callisnu jechuun dubbatan. Hawaasa kiristaanota Israa'elii fi Filisxeem keessa jiran keessumaa kan Gaazaa keessa bakki haalli namoomaa garmalee itti hamaa ta'ettiin yaaddoo natti uumeera jechuun dabalaniiru. Yahudota haala akkasiin ayyaana kanarratti yeroo dabarsan kun bara lammaffaati. Jiraattonni Yukureen ayyaana kana muddee 25 haala akkasiin yoo dabarsan yeroo lammaffaaf jedhameera. Pirezidaantiin Yukureen Zelenskiin kaleessa jala bultii ayyaana qillee irratti kun yeroo lammaffaaf guyyaa ayyaana qillee akka maatii guddoo tokkootti akka biyya tokkootti haala wal fakkaatuun wajjin kabajaa jirra jedhan. Yukureen akka aadaatti akkuma Raashaa kalandarii Juuliyaan kan ayyaanni qillee ammajjii 7 irra oolutti hordofti. Haa ta'u malee Raashaan irraa adda ta'uuf jecha pirezidaantiin Yukureen Volodimir Zelenskiin baatii adoolessaa 2023 keessa seera kana jijjiiran turan. Ergasii as ayyaanni qillee akkaataa kalandarii warra lixaa yookaan kalandarii Girigooriyaatti kabajama. Zelenskiin akka jedhanitti jijjiiramni kun lammiilee Yukureen hambaa Raashaa kan baatii ammajjii keessa ayyaana qillee kabajuu akka dhiisan dandeessiseera jedhan. Muummichi ministeeraa UK Starmer haleellaa Yukureen irratti raawwatame balaaleffatan. Ministeerri muummee United Kingdom Sir Keir Starmer haleellaa walitti fufiinsa Raashaan bu'uuraalee anniisaa Yukureen irratti raawwattu balaaleffataniiru. Fuullee haleellaa diroonii fi misaa'ilaa dabalataa haleellaa maashinii waraanaa dhiigaa lolaasanii fi gara jabinnaa Putiin irraa dhufaniin keessattuu yeroo ayyaana qilleen boqonnaa tokko malee dandamachuu uummanni Yukureenii fi hooggansi pirezidaantii Zelenskii argisiisuuf kabaja kennina jedhan. Itti dabaluunis weerara seeraan alaa Raashaa kana dhaabuuf jecha Yukureen ejjennoo cimaa ta'e irraa ka'uuf tattaaffii dachaa gochuun barbaachisaadha jechuun dubbataniiru. Haayitiitti hidhattoonni hospitaala keessatti nama 3 ajjeesan. Haayitii biyya miseensonni poolisii Keeniyaa keessatti bobbaafamanitti hospitaala mootummaa guddicha biyyattii deebi'ee banamuu ilaalchisee ibsi kennamaa osoo jiruu dhukaasa hidhattoonni gaazexeessitoota poolisii fi hojjettoota wal'aansaa irratti banuun yoo xiqqaate namoonni 3 ajjeefamuun himame. Haleellaa kibxata darbe hospitaala waliigalaa magaalaa guddoo Poortiiw Piriinsi keessatti raawwatame kannaniin gaazexeessitoota 2 fi poolisiin 1 rasaasan ajjeefamuun kaan ammoo madaa'uun gabaafameera. Suuraaleen toora intarneetii irratti maxxanfaman gamoo keessa namoonni hedduun miidhamanii yookaan du'an argisiisudha. Yeroo dhukaasni itti eegalamutti gaazexeessitoonni walitti qabamanii dhufaatii ministeera fayyaa biyyattii Dr. Lort Bileemaa eegaa akka turan ni himama. Haleellaa kanaanis gaazexeessitoonni 2 ajjeefamanii 1 kan madaa'e yommuu ta'u, miseensi poolisii tokkos ajjeefamuu Associated Press maqaa isaanii eeruun gabaaseera. Ganaa mana maree ce'umsaa pirezidaantii Haayitii Looslii Vooltaaree akka jedhanitti
maatii miidhamtootaa hundaaf keessumaa poolisii biyyaalessaa Haayitii fi waldaalee gaazexeessitootaaf hundaaf gadda keenya ibsina jedhan. Gochaan kunis deebii akka malee kan isaan barbaachisu ta'uu waabii seenaaf jechuun dubbataniiru. Ji'a eblaa keessa mootummaan ce'umsaa haaraan dhaabamuu fi ji'a jaha keessatti humni idil-addunyaa poolisoota Keeniyaan durfamu biyyattii keessatti bobbaafamus miileen Haayitii jeequmsa warroota hidhataniin sadarkaa hin to'amneetti rakkachuu itti fufaniiru. Haayitiin ergaa bara 2021 pirezidaantii yeroo sanaa Joovaneel Moosee ajjeefamanii dambaliin jeequmsaa wanbadotaatiin liqimfamteerti. Ergamtoonni Israa'el duraanii akkaataa haleellaa meeshaalee qunnamtii Pepper itti raawwatame ifa godhan. Ergamtoonni basaasaa Israa'el duraanii lama miseensonni garee hidhattoota Shi'aa Libaanos Hizbollaa kanneen meeshaalee qunnamtii Israa'el hojjetanitti fayyadamuun osoo bara kana fulbaana keessa hin dhoohin dura akkamiin waggoota 10 hordofaa akka turan ifa godhaniiru. Ergamtoonni dhaabbata basaasaa Israa'el Mossad duraanii lamaan Hizbollaan akkamiin gowwoomfamee raadiyoo qunnamtii kumaatamaan lakkaa'aman Israa'el keessatti akka hojjetan osoo hin hubatin akka bitatan CBS irratti himaniiru. Haleellaa fulbaana darbe raawwatame kanaanis namoonni hedduun ajjeefamanii kanneen kumaatamaan lakkaa'aman ammoo madaa'aniiru. Israa'el miseensota Hizbollaa qofarratti xiyyeeffachuuf kan qophaa'e ta'uu ibsitee haa ta'u malee namoonni nagaan kanneen miidhaman keessatti kan argaman ta'uu qondaaltonni Libaanos himaniiru. Hoogganaan mirga namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii haleellaa kanaan yakka waraanaati jechuun dubbataniiru. Haleellaan kun kan raawwatame Israa'elii fi Libaanos keessatti kan socho'u Hizbollaan waldhabdee haleellaa Hamaas onkololeessa 7 bara 2023 kibba Israa'el irratti raawwatame guyyaa tokko booda Hizbollaan iddoowwan kaaba Israa'el irratti dhukaasa eegaluun hammaataa dhufuun kan wal lolaa turanidha. Bara kanas fulbaana 17 meeshaalee qunnamtii kumaatamaan lakkaa'aman yeroo tokkotti guutuu Libaanos keessatti irra caalaa naannoowwan Hizbollaan fayyadaman irratti argamutti dhohaniiru. Dhohinsi kunis fayyadamtoota meeshaalee paageer jedhamu kanneenii fi namoota dhiheenya isaanii jiran muraasa ajjeesuu fi kaan madeessuun rifaatuu burjaajii cimseera. Guyyaa itti aanutti reediyoon kun haala wal fakkaatuun dhohee namoota dhibbaan lakkaa'aman ajjeesee kaan hafe madeessee ture. Ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netaniyaahuun baatii lamaan booda Israa'elitti gaafatamtuu akka taate amanuu isaanii miidiyaaleen Israa'el san gabaasaniiru. Ergamtoonni duraanii lamaan kun afgaa fi michuu BBC kan ta'e CBS waliin taasisaniin waa'ee duula kanaa irratti bal'inaan dubbataniiru. Ergamtoota kanneen keessaa tokko maqaan isaa Maayikel jedhamuun moggaafame yommuu ta'u, Mossad baatirii raadiyoo qunnamtii hojjetan keessaa meeshaa dho'uu akka kaahee himeera. Meeshaaleen kunneen akkaataa idileetti kan onnee nama uffateetti dhihoo ta'uun qabamu ta'uu dubbateera. Duulli waraana Israa'el booji'amtoonni 6 Hamaasiin akka ajjeefaman gahee bahateera jechuun qorannoon himeera. Qorannoon waraanni Israa'el geggeesse akka mul'isutti gochi humnoonni isaanii lafoo raawwatan ajjeechaa booji'amtoota 6 kan ji'a hagayyaa keessa Gaazatti Hamaasiin raawwatame irratti dhiibbaa uumuu hin oollu jedhan. Sochiin lafoo naannichaa wal jalaa fi kan of eeggannoon guutame ta'ullee murtee shororkeessitoota namoota 6 booji'aman kanneen ajjeesuuf dhiibbaa haalaa qaba jedhaniiru. Qorannoon kunis loltoonni naannoo Raafaa keessatti opereeshinii isaanii jalqabaa irratti booji'amtoonni achi jiraachuu isaanii kan hin beekne ta'uu isaas ibseera. Boodarra reeffi namoota booji'amtootaa baafamee arguun isaanii kan dubbatamu. Ajjeechaan kunis Israa'el keessatti aarii kan kaase yommuu ta'u namoonni 100,000 lakkaa'aman daandii irratti ba'uudhaan mootummaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu akka taasisu gaafataniiru. Dhuma baatii hagayyaa keessa ture loltoonni Israa'el reeffa booji'amtootaa kanneen kan naannoo Tal al-Sultaan Raafaa keessatti ulaa lafa jalaa keessatti kan argan. Qorannoon kunis booji'amtoonni osoo loltoonni isaan bira hin gahin ajjeefamuun himeera. Qorannoo kanaan akka jedhanitti hoogganaan hooggantoota waliigalaa Israa'el kun taatee dhukaasaa gaddisiisaa fi bu'aan isaas ajjeechaa gara jabinnaa Hamaas booji'amtoota 6 irratti raawwatame garmalee rakkisaa akka ta'e xumuran jedheera. Oramiin maatiiwwan namoota bakka buuteen isaanii dhabamee fi booji'amtoota isa baasaniin qorannoon kun namoota Hamaas haleellaa onkololeessa 7 bara 2023 lubbuu galaafate kan Hamaas Israa'el irratti raawwatteen booji'ame hunda deebi'uun akka danda'amu waliigaltee qofaan ta'uu irra deebiin mirkaneessaniiru. Mootummaan ministeera muummee Benjaamin Netanyaahuu dhiibbaa daran mudataa kan jiru yommuu ta'u, qeeqxonni booji'amtoota akka hiikaman mirkaneessuuf hojii gahaa hin hojjenne jedhu. Israa'el haleellaa Hamaas kanaaf deebii kan kennite haleellaa qilleensaa haleellaa lafoo Gaazatti banuudhaani. Lola Israa'elii fi Hamaas gidduutti ji'oota 14f geggeeffameen lammiileen Filisxeem 45,000 ol ajjeefamuu isaanii ministeerri fayyaa Gaazatti Hamaasiin gaggeeffamu beeksiseera. Akkasumas namoonni gara miiliyoona 2 jechuunis ummata 90 ta'uu qe'ee isaanii irraa buqqa'uu UN himeera.
Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota Iqaroo Miidiyaa oduu isinitti himuun kan isin waliin ture ana Shubbiseetii waan nu dhageeffattaniif galatooma.